hegeree keenya. Lafaa dhufaa nafaa cufaa hegeree keenya. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa kun qophii egeree keenya torbanitti yeroo mara simbiraan keenyudha. Qophii egeree keenya kan torbee kanaatiin dargaggoo obbolaa isaa dubbisuudhaaf ganda baadiyyaatii magaalaa Finfinnee dhufee gara maatiitti osoo hin deebi'in asitti hafuudhaan hojii kobilistoonii waggaa 3 hojjetee sana booda bu'aa bayii hedduu keessa darbuudhaan yeroo ammaa kana hojii mataasaa uummachuun namoota biroofillee carraa hojii uumedha kan nuti simbiraan keenya. Egaa dargaggoon kun muudannoo fi muuxannoo hedduu qaba hojii isaa keessatti. Qopheessituun qophichaa Taliilee Toleeraati. Gulaalan Faisal Adam. Hanga xumura qophii kanaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Dirribaa Barraa Fufaan jedhama. Kan dhaladhee guddadhe godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabaratti magaalaa Biitee Haroo keessatti achitti guddadhee tokko hanga 10 achitti baradhe. Saniin booda as gara Finfinnee dhufee as gara Tulluu Ejersaa yookaan Aanaa Maaramii kan jedhamu dhufee waggaa 3 kobilistoonii hojjechaan ture 2005 hanga 2008 jechuudha. 2008 kaasee waldaa kiristaanaa keessatti gargaaraa kaameraamaanii ta'ee hojjechaan ture. Saniin booda kaameraamaanii of danda'ee hojjechaan ture. Sanittaan suudhaan gara hojii koo dhuunfaa kanatti asuma magaalaa Finfinnee Aanaa Maaramii yookaan Tulluu Ejersaa kan jedhamu yookaan naannoo gaarmentii jechuudha. Achitti hojjechaa jira. Kan hojjechaa jiru amma suuraa istiidiyoo, maskii, viidiyoota garaagaraa, baaneerii, taankiyuu kaardii, biizines kaardii wantoota garaagaraa hojjechaa jira amma jechuudha. Saatii kanatti kan itti argamu Tulluu Ejersaa yookaan Aanaa Maaramii kan jedhamudha. Gaheen hojii koo immoo advertii fi istiidiyoon hojjedha jechuudha. Tole egaa Dirribaa istiidiyoo suuraa kaastu kan kee keessatti kan nuti argamnu hojii uummatteetu hojii kana kan hojjettu. Hojii kanatti osoo hin seeniin dura maal hojjetaa turteme? Hojii kanatti osoo hin seeniin dura waldaa amantootaa yookaan waldaa amantaa keessatti gargaaraa kaameraamaanii ta'een hojjechaa ture. Sanirraa ka'eetu muuxannoon qabuun sanirraa eegalee hojii dhuunfaa kootti dhufee jechuudha. Dursaanii barataan ture baadiyyaatti kan guddadhe yeroo itti barataa turetti hojii biraan qabu barumsa duwwaadha. Barumsa qofaan barachaa ture jechuudha. Saniin booda ergaan kutaa 10 xumure gara Finfinnee dhufee jechuudha. Bara 2005 gara Finfinnee dhufee saniin booda hojii garaagaraa hojjechaa jiran akkuma carraa ta'e waldaa kiristaanaa yookaan waldaa amantootaa keessatti naannoo Tulluu Ejersaa yookaan Aanaa Maaramii kanatti hojii kana eegalee jechuudha. Rakkoolee dargaggoota yeroo ammaa akka biyyaatti qoraa jiran keessaa hojii dhabdummaan isa tokko yoo ta'u jireenya mo'achuuf biyya isaa keessatti kan tattaaffatu akkuma jiru biyyaa ba'uun of jijjiiruuf godaansa seeraan alaa gochuun lubbuusaa karaatti kan hambisus hedduudha. Biyya isaa keessatti hojjetee diinagdeen of humneessuu osoo danda'u ilaalcha yoo biyyaa ba'an namaaf darba jedhuun dargaggoonni karaa seeraan alaa biyyaa ba'uuf yaalii godhaniin iraarsaa sarbama mirgaa fi galaanan nyaatamanis hedduudha. Dargaggoon Dirribaa Abarraa godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabaratitti dhalatee guddate. Barnoota isaas achumatti barate. Bara 2005 obbolaasaa dubbisuu gara magaalaa Finfinnee dhufuun gara maatitti osoo hin deebi'in asumatti hafuun waggaa 3 hojii kobilistoonii hojjetaa ture. Sana booda barumsas itti fufee barachaa gargaaraa kaameraa ta'uun hojjetaa meeshaa hojiif isa barbaachisu hundumaa guuttachuun yeroo ammaa kana istiidiyoo suuraa kaasuu fi waraabbii adda addaatiin hojjeta. Dargaggoota biroofis carraa hojii uumee jiruu fi jireenya isaa hojii kanaan gaggeessaa jira. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Tole egaa ati dargaggeessa magaalaa Finfinnee keessatti hojii mataa keetii uummattee hojjetaati kan jirtu namoota biroofillee carraa hojii uumteeti kanatti jirtu jechuudha. Ogummaa suuraa kaasuu kan durumaa kaastee karoora isaa qabdamoo hawwiisaa qabdamoo garamittiimee garuma ogummaa kaameeraa isaa ta'u waraabbii isaa ta'u gara suuraa kaasutti isaa ta'u akkamittiin gara teeknooloojii kanaatti dhufte barumsa kee kana wal qabatamoo mee akkamittiin yaadatta? Barumsi koo kana hojii waliin qabatu kanan baradheeni jalqaba dippiloomaa kanan baradhe teoloojii yookaan macaafa qulqulluun baradhe
Ittaansee digiriin baradhee Rift Vaaliitti. Digirii kana biizines manaajimentii fudhee ittaansee immoo Queen's College irraa maastersii fudhadhee hojiin koo kana faana kan wal qabatu miti jechuudha. Kanan baradhe fiildiin baradhee fi hojiin koo kun muuxannoo dhumarraa ka'ee gara hojii kanaatti dhufe malee wantan baradhe faana kan wal qabatu miti jechuudha. Abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeeti. Akkamittiin garanatti dhufte duruma hawwii keeti? Hawwii isaa sinuma abjuuttuu yaadeen beeku akka carraa ta'e. Karaa waldaa kiristaanaa akkuma dura sitti hime gargaara kaameraa maayii ta'ee waan hojjechaa tureef miidiyaa Divine TV kan jedhamu aanaa Amaaramiitti kan argamu irraa achitti gargaara kaameraa maanii ta'ee yookaan viidiyoo garaagaraa baanee bakkeettis charchii keessattis waraabaa waan turreef achumarraa ka'ee saniin booda diizaayinii garaagaraa googil godheetuma yuutuubii irraa tiitoorii garaagaraa ilaalaa irra sanaan booda diizaayinoota akka baaneerii biizines kaardii wantoota akka saartifikeetii charchii gosa garaagaraa hojjechuu jalqabee sanumarraa kaasee suuraa achuma keessatti waan hojjechaa tureef saniin booda kan dhuunfaa kootti bahee jechuudha. Tole dirribaan seenaa magaalaa Finfinneetiin wal qabatu fakkeenyaaf dhaloonni kiyaas immoo garana yoom dhufte akkamittiin dhuftame? Dhaloonni kun godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindaabaratidha magaalaa Biitee Harooti. Kanan dhufeanii jalqaba koobilistoonii hojjechuun dhufe naannoo Maaramii kanan dhufe koobilistoonii hojjechuu dhufe saniin booda charchiima keessatti waan guddadheef kaaruma charchiin gara muuxannoo kanatti dhufee jechuudha. Kolleejjii isaa gallee osoo hin taane muuxannoo liiraa tiitoorii garaagaraa ilaalaarra saniin booda gara hojii kanaatti dhufe jechuudha. Bara 2005 dhufe koobilistoonii isa soqamudha kan hojjedhe dhagaa falaxanii yookaan qirtsiitti baasanii kan soqanii gabaaf dhiyeessanidha waan ta'eef isa daandiirra afan saniin booda kan daandiirra afamu malee dursa hin soqama laga koobilii kan jedhamu jira aanaa Maaramii eenyumtuu hin beeka namoonni baay'een achi hojjetaniiru 2005 kaasee amma 2008tti isa hojjechaan ture saniin booda yeroo guutuu waldaa charchiitti kennee gargaara kaameraa maayii ta'ee saniin booda muuxannoo kan achirraa horadhee as ga'een malee qaxxixaa gara kaameraa kanatti hin dhufne yookaan gara adivertii kanatti hin dhufne jechuudha. Bakka dhaloota keetitti koolistoon hojjechuu dhufte eenyudha kan si fide? Dursa obbolaan koo as turanii obbolaan koo waan as turaniif isaan laa'uu dhufeen asumatti hafee jechuudha. Isaan dubbisuu dhufeen asumatti hafee yoo xiqqaate waggaa 12 ta'eera jechuudha erga dhufee bakka asumatti hin baradhee jechuudha dippiloomaarraa kaasee asumatti hin baradhee sanirraa kaaseetiin asitti hafee jechuudha. Abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeeti. Tole egaa koobilistoonii kana waggaa 3 kanatti hojjette jechuudha akka yaadattutti karoorsiteellee biyyaan obbolaa kee ilaaluu dhufte asumaan asitti hafteeti kanatti jirtu gara hojii kee dhuunfaatti dhufuudhaaf meeshaalee garaagaraati kan si barbaachisu meeshaaleen kun immoo gatii guddaas ta'uu danda'a giddu galeessa ta'uu danda'a meeshaa kana akkamittiin bitachuu dandeessa? Meeshaa kana namoonni na gargaaran jiru namoonni addatti galateeffadhu namoota 4 qaba isaanis gaafani meeshaa kana bibbitu qarshii walitti naaf fuudhanii turanii. Tokko obboleessa koo Addunyaa Fufaa jedhama asuma aanaa Maaramii jiraata lammaffaan immoo Gadaa Mul'ataa jedhama ammallee naannuma tokko jirra jechuudha. Arfaffaan Paaster Badhaasaa jedhama Paaster Badhaasaa Lamaayyoo jedhama innis birrii na gargaaree ture ittaansee obboleessa koo Taakkaalee Taaddasee jedhama yookaan immoo Takkee jedhama gara jamoo jiraata jechuudha isaantu qarshii walitti naaf fuudhee yeroo sanii hojjedheen deebisee qarshii san eegasii jechuudha akkuma liqitti gaafadheen isaan irraa fuudhee saniin booda meeshaa kana bibbitee baay'ee waa walitti siqnuuf jechuudha irra caala immoo isaan caala immoo waldoonni garaagaraa jiru yoo xiqqaate waldoota charchii gara 22 ol ta'an baanerii isaanii hojjechaa waan hin tureef achiinillee galii argachaa ture isaan biras deemee viidiyoo waraabaa suurota kaasaan ture viidiyoota garaagaraa hojjedhee mo'aatiifiidhaaf deeqaa 30 kennaan ture kan isaanii jechuudha fakkeenya isinii fudhachuu barbaade baay'ee na gargaaraniiru ergama Waaqtolaa Caalaa jedhamu asuma aanaa Maaramii jiru yookaan hundeessaa abbaa Divine TV ture jechuudha isatuun gara kanatti akka dhufu kan godhi jalqaba immoo isadha jechuudha jalqaba achittanii kaameraa gargaaraa ture jechuudha naa akkas ture. Abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeeti
wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeessi abbaan fardaani boona yoo sitti gore dheessi wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeessi. Qarshii meeqaan meeshaalee kana bitachuu kan dandeesse gufuun si mudate hin jiru yeroo jalqabaatiif jechuudha akkamitti yaadatta gara hojii kana gaafa dhuftu karoorsitee itti yaaddatee yaada mee akkamittiin maaltu si mudate qarshii meeqa sitti fudhate? Inni qarshii baay'ee natti fudhateera mudannoos baay'ees qaba jalqaba akkan sitti kaameraa bitadde kaameraa duwwaa bitadde manuma taa'een hojjechaan ture saniin booda meeshaa kana waliigalattiin namarraa argadde. Isaan irraa kaaseen kan namarraa liqeessee meeshaa sana guutummaa bakka tokkotti nama mana suuraa gurguree deemutu jira ture isaan irraa bitee saniin booda mana suuraa kana eegalee jechuudha. 95,000 bitee jechuudha walumaa galatti yeroo san waggaa 3 guuteera. Otoo hojii kana eegaliin dursa meeshaan bitee meeshaan mana suuraatiif ta'an kana bitee bakkaan kaa'uun dhabe mudannoon koonni guddaa jechuudha. Bakka kaa'uu dhabee mana kiraa fudhachuudhaaf baay'ee itti cimee ture. Saniin booda warra mana kiraa itti galu karadhee wanta kilaasii xiqqoo cufamtu tokko qabu turanii isaan karadheen gaafa achi gashuu ji'a 2 gidduu hin teechisanii saniin booda mi'a kee baafadhunaan jedhanii ariifannaadhumaan dhufeen iddoo kana qabadhee yeroo sana jechuudha. Mana kiraa isaa qabaadhee otoo hin taane ariifadheetuma dhufee waan hin qabuun dafee meeshaa sun deessee gurguruu waan hin barbaanneef hojii ittiin eegaluu waan hin barbaadeef ariifannaadhumaan dhufeen iddoo kana qabadhee kanarraa kaasee jechuudha. Naa mudannoon koo meeshaa biteera iddoo itti hojjedhu immoo hin qabu mana kiraa hin kireeffanne kan hojii kana jechuudha. Kanaaf gibbiin nuti keessa galu yookaan mana keessa jiraadhu karadhee ji'a tokko hanga ji'a 2 naatiichisanii saniin booda mi'a kee baafadhunaan jedhanii gibbii san keessaa illee na baasanii jechuudha. Mudannoon kee iddoo meeshaa kee keewwattu dhabuudha. Hojiin kun gaafa gara hojii kanaatti dhufuu barbaaddu nama hin mari'anne ofuma kee mari'attee kaate moo mee maalirraa kaateeti hojii dhuunfaa kiyyaa uummachuun qaba jettee kan murteessitu? Ani nama itti mari'adhu tokko illee hin qabu si. Bolaan koo duras turan illee gara biyyaatti deebi'anii hiriyootuma koo arfansin hin jedhu kanaadha. Isaan maanii mari'adhee waan akkasii qaba ajjira gatii gadaanaadhaanii bitachuun barbaadee garuu qarshii muraasan qaba jedheen isaanitti maddeen danda'u baanerii isaa yoo jedhee taankiyuu kan jedhu galatoomaa jedhee maxxanseen ture jechuudha peejii koo irratti. Peejii koo irraas arguu dandeessu dirroo advertinda istiidiyoo jedha peejiin koo achirratti argachuu hin dandeessu jechuudha. Abbaan fardaani boona yoo sittiin gore dheessi wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeessi abbaan fardaani boona yoo sittiin gore dheessi wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeessi. Hojiin kun hanga yaaddeesiif ta'eera. Hojiin jalma jalaan milkaa'an deeme akkuma manni kiraallee dabalaa deemu chaalenjii baay'een jira garuu ammas manni kiraayii biyaansi parsentii 50 olii kan itti dabalame inuma hojjetama bakkee irraa babba'ee waa hin hojjedhuuf irra caalaa homaan jedhu naa milkaa'in irra hin jira fuuldurattis immoo waaqayyotu beeka. Hojii kana garamitti guddisuudha karoorri kee? Hojii kana garamitti guddisu ani yoo naa danda'ame qarshii ga'aa argannaan gara maashinoota garaagaraa bitu maashinii footoo baasu kabiraa immoo maashinii baaneroota garaagaraa maxxansu isa yoo fedha waaqayyo yoo ta'e gara fuulduraatti isa gashee bitee gashee hojjechuun barbaada jechuudha mul'ata koo gara fuulduraatti ammaaf hin fakkaatu haalli keessa jirus immoo baay'ee cimaadha ulfaataadhas sababii hojiitiif jechuudha kanaaf booddeetti garuu karoorri koo akkasidhaas waaqayyos immoo na gargaaraadhee namana. Abbaan fardaani boona yoo sittiin gore dheessi wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeessi abbaan fardaani boona yoo sittiin gore dheessi wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeessi. Tole dirribaan biyyaa yeroo dhufu obbolaa dubbisuu dhufe achumaan hojii argatee kobilistoon hojjechuutti asitti hafe harka duwwaa dhufe amma maalirra jira dirribaan? Amma meeshaalee garaagaraa bitadhee nan qaba kaameraa tokko nan qaba kompiitarri ni jira teessoo garaagaraa jira kiiboordii illee asitti leenjisna kiiboordii muuziqaa jechuudha kabiraa lafallee akka yookaan mana hojiin akka bitachuu godhee homaan jedhu jechuudha amma sa'aatii kanatti kabiraa namootallee kaameraa kanallee barachuu barbaadan nama 2-3 ta'u barsiisaan jira editingis akkasumattis muuxannoon qaburraa iraafiin jira jechuudha maatii horadheera reefu waggaan guunne waxabajjii gaafa 22,2016 kanaan sirna gaa'elaa koo gaggeeffadhe ammaa fi carraa hojii nama baneef hin jiru maatiin mafana jechaa jira gara fuulduraatti garuu carraa hojii namootaaf uumuu nan yaada sababni isaa hojiin kun gaafa babal'atu nama baay'ee barbaada waan ta'eef jechuudha. Toleeti suuraa kaasta
ogummaan kennu guddaan jechuudha. Kan keessa jirrus mana suuraa ati itti kaastu keessa jechuudha. Suuraa kaasuun mudannoo hedduu qaba jedhee yaada. Hojii kee kana keessatti maaltu si mudate? Namoonni suuraa akka nuti barbaannutti nu kaasne nu addeessite nu gurraachisite mee waan yaadattu qabda waan addaa? Inni mudannoo baay'eetu jira. Fedhiin namootaa garaagaridha. Kaanii kan bareedina baay'ee hin barbaanne ni jiru. Fakkeenyaaf ifa baay'eetti dabalte ifa kan irraa qannasi kan jedhan jiru. Kaan immoo ediitingii baay'ee kan barbaadan ni jiru. Mudannoon na mudate asitoo hin taane suura irratti too hin taane kan na mudate anaanii waraabbii viidiyoo charchii keessatti. Viidiyoo charchii keessaa waraabee dhufee otooni kompiitarratti hin dabarsin guyyaa gara biraa boromtiisaa waraabbii biraa otoon deemaa jiru miimoorii irraa kaameraa wajjiniin beekaa otoon beekiin jechuudha. Foormaatii godhee faayila samillee nan dhabee jechuudha. Rikaver gochuudhaaf illee yaaleen baay'ee naaf hin deebine. Sababbii kanaaf nama sanfaanillee hubachiiseera ga'uu nama sanii akkas godheen na jalaa badeedheeni guyyaa gara biraa tola ooltummaadhaan faayila bakka biraa buuseef jechuudha. Mudannoon na mudate isa kana garuu suura irratti badaa mudannoon na mudanne mushurroota garaagaraa fudhee nan maskiisi istiidiyoo irrattis nan kaasa. Mudannoon na mudate hin jiru garuu guyyaa mudannoon beela'uun jira dheebochuun ni jira. Maaliifis sababbii hojiin guyyaa tokko baay'atuuf guyyaatti osoo nyaatiin bakka ganama istiidiyoo gallee kasaa galgala immoo maskii baanee otuma cireenyaatiin galgala hiraatii yerootti nyaannu jira. Waan akkasii jira irraan kan hafe mudannoon isa viidiyoo charchii irraa bade sun irraan kan hafe kan na mudate kanuma. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Mee hojii magaalaa kana keessatti hojjechuun dargaggoonni biroollee akka irraa baratanii bu'aa hedduu qaba waan ta'eef ati immoo hojii dhuunfaa keetii uummattee magaalaa Finfinnee keessatti hojii hojjetaati kan jirtu harka duwwaa biyyaa dhuftee jechuudha. Isarra yoo darbitee maatii ijaarrattee gaa'ilallee horatteeti kanatti jirtu. Dargaggoon biraa maal sirraa barata? Finfinnee keessa jiraachuuf maaltu nama rakkisa? Sanammoo dargaggeessa akkamittiin mo'atee hojii mataa ofii uummatee jiraachuu qaba jetteeti kanatti yaada. Waan namni sirraa barachuu danda'u jechuudha. Jalqabatti kaayyoo qabaachuudha. Kaayyoo qabaachuuf yeroo ofiitti fayyadamuudha. Yeroo namni yeroo qabu irratti hojjechuudha. Yeroo nuti qabnu kuni hin darba. Yeroo afaan ammoo deemuu qabna jechuudha. Jireenya keenya abdeetii gochuu qabna. Ani hojiin karaa afaaniitiin rakkisa tokkollee hin jiru. Warra kibbaa afaan hojjedha. Warra afaanii Amaara afaan hojjedha. Amaariffaanis nan hojjedha jechuudha. Viidiyoo garaagaraa nan hojjedha. Warrumti fiilmii illee hojjetan as piyaasaa toomiitti warri baratan viidiyoo Amaariffaa na bira viidiyoo fi akkaataa isaan itti ediitii godhanitti agarsiisa. Kabiraa immoo ediitii nan godhaa fi shuutingii garaagaraa illee nan fudhadha. Kanarraan kan hafe faarfannaa kan Oromiffaa nan waraaba irra caala faarfannaa kan Amaariffaa waraabeen beeku. Diraamaa isaanii garuu akkaataatti isaan ediit godhan daayireektii gochaa fi hin ture jechuudha. Kanaaf afaaniif uma nama rakkisa garuu dursa waan xiqqoo as keessa tureef baay'ee nan rakkisne jechuudha. Yeroo itti afaan Oromoo as keessatti dubbatamuu hin dandeenye illee as keessa waan hin tureef namni afaan Oromoo gaafa dubbattu garagarees ilaala yeroo as dhufesanitti jechuudha. Amma namni hundumtuu afaan Oromoo harka caala afaan Oromoo haasa'uu jalqabeera dhiyoodhaasitti. Kanaaf baay'ee waan nama rakkisuu miti jechuudha. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boonaa siyoosiitiin gareedeeti wanni boonanii lujiidha carraa kata jabeeti. Tole suuraan piroosesii maalii keessa darbeeti kan ardi koppii yookaan waraqaadhaan namoonni fudhatan suuraa gaa asitti dhufanii pirootokoolii qaba. Pirootokooliin suuraa jechuudha. Maal keessa darbeeti mee akka ogeessa tokkotti hojjetaa harta waan ta'eef jechuudha. Suurri jalqabatti wantoota baay'ee keessa darbeeti as gaa jalqaba kaameraan dirqamadha. Itti aansee ispiillaayitiin jiraachuu qaba. Bakka kabiraa baakgiraawundiidha. Baakgiraawundiin bareedaan jiraachuu qaba. Baakgiraawundii gaa leestii yoo qabaachuu baanne istiidiyoon tokko ni jira. Amma kireeffannee saayii tokkotti istiidiyoo saayii tokkotti birrii 2,000 kireeffannee kan irratti hojjennu ni jira. Kanaaf jalqaba kaameraadha. Seetingii kaameraa sirreeffachuudha. Itti aansee ispiillaayitiin kee garamitti akka shaadoo hin uumnetti yookaan gaaddidduu akka hin uumnetti sirreeffattee baakgiraawundii siif ta'u irratti uffata namni sun uffata illee murteessaadha. Namoonni sun uffata isaan uffatan ilaaltee baakgiraawundii kamtu irraa adeema suura isaanii irraa fuula nama sanii illee ni ilaalta. Fuula namoota garaagarii waan ta'eef jechuudha. Fuula isaanii ilaaltee filannoodhaan baakgiraawundii filattee irratti kaastaa. Saniin booda kompiitaratti dabarsitee adoobeen jira waan ta'eef adoobeedhaan ediitii gootee bareechitee saniin booda footoon gosa garaagaraa jira. 15 ni jira. 15-20 ni jira. 20 basalaasaa yookaan 20-30 ni jira. 30-45 ni jira.
boordii kan jedhamus girgiddaa irratti kan laxxafamu kan rarraafamu saayizii gurguddaa jira jechuudha. Kanaaf suura tokko yoo kaaste gosa kana hundaaf fayyadamuu ni dandeessa. Suura tokko irratti tokkoon sun kan isaan siin jedhe kana hunda isaa irratti fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Idiitii irratti murteessita jechuudha. Kan irratti murtaa'uu danda'u idiitii isaa irratti jechuudha. Aadaan hojii filachuu fi tuffachuu dhaloota miidhaa jira. Kan baranne qofaan hojii barbaanna jedhanii taa'unis hiyyummaa babal'isaa jira. Kanaafuu dargaggoonni leenjii gaggabaaboo dabalataan fudhachuun akkasumas miira hojii tuffachuu fi filachuu keessaa ba'anii diinagdeen of humneessuuf carraaquun murteessaadha. Aadaa hojii ofii jijjiiruun dirqama ta'uu beekee of kennee hojjannaan eeggattummaa jalaa ba'uun ni danda'ama. Kanaaf ammoo dargaggoonni hojii xixiqqaarraa ka'anii sadarkaa abbaa qabeenyatti kan guddatanis fakkeenya namaaf ta'uu ni danda'u. Dargaggoon Dirribaa Abarraa hojiin kamiyyuu tuffatamuu hin qabu jedha. Hojiin kamiyyuu hin tuffatamu. Mana fincaanii qulqulleessuu irraa kaasee hin tuffatamu hojiin kamiyyuu. Asitti biyya kanatti tuffatama malee amma namni tokko digirii maastersii dooktoreetii qabaatee gara biyya alaa gaafa deemu hojii sagadaanaa kana hojjetaa jechuudha. Nuyi garuu asitti hojii hin tuffanna. Hojii tuffachuu hin qabnu. Ogummaa tokko argachuudhaaf namarraa gadi of deebisanii obsaan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Lola baay'ee qaba. Dadhabbii baay'ee qaba. Aarii baay'ee qaba. Garuu hunduma isaa baatanii gadi of deebisanii yoo muuxannoo namarraa fudhachaa irra kabiraa immoo dandeettii gara biraallee sooshaal miidiyaa irraa yuutuubii tiitoraalii bakka wantoota garaagaraa irraa googilii irraa argachuun ni danda'ama. Isaaniin booda hojii isaanii san gara miidiyaatti baasanii namoota wajjin illee wal quunnamanii hojii isaanii san guddifachuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu hojiin tuffatamu tokko illee hin jiru. Hojiin hojjennaan hundumtuu hojiidha jechuudha. Garuu immoo hojii san immoo kan babal'ifatu abbaadha. Irratti hojjetee kan babal'ifatu abbaa santu babal'ifataa jechuudha. Kanaaf hojiin hin tuffatamu. Wanta irra jiranitti dargaggoon kamiyyuu wanta irra jiran hundasaa cimsanii akka hojjetaniin jedha ergaan kun. Namoonni hojiidhaaf gara koo dhufuu barbaadan yookaan immoo wantoota hojjechiifachuu barbaadan haala bareedaa ta'een isiniif hin hojjennaa jechuudha. Kanaaf namoonni viidiyoo barbaadan kiliippii garaagaraa suuraa baaneroota garaagaraa baanerii mana nyaataatiif charchiidhaaf wanti kan hin qoddamu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf warri barbaadanii baanerii kan oolanii irratti illee kan maxxanfamu hojjechaa jirra. Kanaaf namoonni barbaadan dhuftanii hojjechiifachuu ni dandeessu jechuudha. Abbaan fardaani boona siyoositti ngoredeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boona siyoositti ngoredeeti wanni boona ni lujiidha. Dargaggoon Dirribaa Abarraa ofiisaa qofa osoo hin taane dargaggoo biroofillee carraa hojii uumee hojjetaa barnoota isaa galgala barataati kan jiru. Innis istiidiyoo suuraa kaasu keessatti osoo suuraa miidhagsuu yookaan osoo suuraa hojjetaa jiru arganneeti kan nuti dubbisne. Innis waan dargaggoo kanarraa baratee fi hojii achitti hojjetuun galgala barnoota isaa barataa akka jiru nuuf himeeti kan jiru. Guutummaa isaa isarraa dhageenya. Maqaan koo Amantee Zalaalamin jedhama. Kanan jiraadhu Tulluu Ejersaa yookiin naannoo Maarabii Dirribaa Biraan hojjedha. Akkasumas barnoota galgalaa QS Kolleejjiin baradha. Suuraa to'atii babbareechituus argee istiidiyoo dirroo kan Dirribaa keessa jechuudha. Mee hojii kana hojjetaati galgala kan barattaati? Hojii kana guyyaa hojjechaa galgala immoo barnoota kun baradhaa jechuudha. Hojiin akkam? Hojiin bareedaadha kaammaaf barnootuma isaarra jira. Gara fuulduraatti immoo haala bareedaatiin itti fufee hojjechuun barbaada. Ogummaa kana duraan qabda moo sumas leenjisaa jira? Ogummaa kana duraan hin qabu isuma birattan baradhe. Akkam amma barattee ogummaan kun si gargaaraa jira? Ogummaan kun na gargaaraa jira. Gara fuulduraattis immoo iddoo gaarii irra gahaa jedheen abdadha. Gara fuulduraatti isuma bira hojjechuudha moo karoorri kee maali? Gara fuulduraatti yoo waaqni jedhe of danda'e istiidiyoo kan mataa koo banachuun barbaada. Hojii guyyaasii suuraa babbareechaa suuraa hojjetaa ooltee galgala barnoota illee barataati kanatti jirtu dargaggoota biroof ergaanati qabdu jira. Hojii osoo hin tuffatiin hojii kamiyyuu hojjechuu akka qabanii dhaama. Abbaan fardaani boona siyoositti ngoredeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeeti. Abbaan fardaani boona siyoositti ngoredeeti wanni boona ni lujiidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya dargaggoo Dirribaa Abarraa magaalaa Finfinnee keessatti bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan yeroo ammaa lafa mataa isaatii mana mataa isaatii bitachuudhaan isarrayyuu darbee hojii kobilistoonii hojjechuurraa ka'ee yeroo ammaa kana immoo hojii dhuunfaa isaatii uummachuudhaan mana suuraa
istiidiyoo kan mataa isaatii banachuudhaan suuraa viidiyoo garaagaraa waraabuudhaan jiruu fi jireenya isaa gaggeessaa jira. Ofirras darbee namoota hedduuf carraa hojii uumeeti kan inni jiru. Qophii egeree keenyarraaf qopheeffanne asumarratti goolabna. Qopheessituun qophichaa Taliilee Toleeraa yoo ta'u, Gulaalan Faayisaal Adam ture. Torban qophii birootiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Egeree keenya. Lafaa dhufaa. Nafaa cufaa. Egeree keenya.